warri sheerii dadhabde taaptaabiin dhibbaan bahe warri mana kanaaf haaraa taatan manni kuni hoolaa qalamaa jira waan ta'eef yoo akka nu hoolaa nyaannu barbaadan jabaadha miidiyaa nu galcha challenge hojjedha hundi keessatti miidiyaa kuma saddeet qofa qubni saddeet waan gisee takka laayii biratti fidame waan ta'eef namni jaaf godhee laayikii baay'eedhaa fi fooloo baay'ee argamsiise badhaasa qaba. Akkas namni jalqaba irratti jechuudha viidiyoo isaa sirriitti ilaalame laayikii isaa baay'ee ta'e challengeidha wantichi badhaasni sarpiraayiziidha hundi keessan duwit godhaa fi Oromoon ta'e miliyoonaan baay'achuu qabdi miliyoon Oromoo bira hin jiru inumaayyuu hin jirachuu hin danda'amu Mansuur naa muraasa dhiisi waa'ee bareeduma keessatti innaa duwit argu ani garuu akka badhaafamu abdii qaba because bizuu sa'u ikkataatale jaal akkasumas namni na jaallattanu keessaan naquun nama kan isaa qinbee kama kanam zaata kan hin argamne amma yoona tokko qashansi ay qaxaleewwan koo babbareeddan koo ay Oromoo koo kan isaa qimmaan beekamaadha dhaabsisuu fi deemaa irra gidduu meerii sheerii kennatti mul'ata galatoomii amma warra kolfan osoo hin taane warra sheerii maqaa yaamu deema Allah finfinnee shantu qaafur kudhaniin kan hinaan jedhan hinnaantee bas gaabeer nan salfachiisina ka gastii nam miliyoona qaburra taa'e nan salfachiisina Hamzaa makana laa fuula isaa kana laalaafa Isaaqillee Allah Isaaqillee bifisaallee qajeelaa miti amaluma yoo qabaate sagalee hojii yoo qabaate malee dafa Isaaq bifan qabu amalumaaf sagalee qabaa Hamzaan immoo akkuma argitan kana konkona billa aleekum walin fakkaatanii garuu eenyu kan har'a doktora keenya Allah har'a qabsaa ajaa'ibaatti jira yaa jaran billa aleekum sponsora qabna dhangaatu jira eebba bootiitu jira akkana gaa shantu qaja naafi galba gana gaannufti era sheeriitti fufaa bas gaabeer nan qanan salfachiisina jara kana nan hiyyisiisina shantu qaja Allah torba eenyu faatutti jira torba shantu qa torba geessan torba wajjin torba itti jiru dhibba gada yaa koppii kudhaniin keenya du'aadha manni kun mana haaraadha vaariyaaliin qabu sagaleet isaan bira jira afaan itti jira kan dandeessu taaptaabiin kan dandeessu sheeriin shantu qa saddeet sheeriin taaptaabiin 44 warri lafoo warri mubee jettanii dhuftan warra baay'eessaa jettanii dhuftan warri gammachuu keessan hirmaachuu dhuftan wa alaykum assalaam wa rahmatullahi jenneerra afuura hamaa ifatami jedheera sheeriirra jira taphni haadha faaxee sa'aatii 4tti jalqaba jala bultii haadha faaxee geggeessaa jirra shanan gibee galatoomi daraaraa keetiif 6 taaptaabiin 5 ante warri taaptaabiin danda'amne Maammadoon taaptaabii faaxeen sheerii Maammadoon taaptaabii faaxeen sheerii dafa Asma thank you Maammadoon taaptaabii faaxeen sheerii bukeessaa dafaati Isma istiimar baale Zeddo taaptaabii leensaa leense Maammadoon taaptaabii faaxeen sheerii eenyu akka dhibba galu eenyu sheerii 10 galamoo taaptaabii dhibba gala sheerii 10 galamoo taaptaabii dhibba gala faaxeen sheerii Maammadoon taaptaabii faaxeen sheerii Maammadoon taaptaabii eenyutu dursee 10 gala taaptaabiin dhibba sagaleen keen jiru mubee inciccita sagaleen keen dhagahamu uummata keenya shugguxiin Oromoo as jirti doktorri keessan as jira Reediin as jira Isaaq as jira amma dheessis dhufeera amma deebi'eera silan turre ante Maammadoon ittiin baasaarti warri sheereessa jirtu lammaffaan immoo akkaawuntiin kun maqaatu mubaarik malee kan uummata keenya hundaati waan ta'eef baariyaalii isaa ol kaasuu qabna namoonni akkaawuntii kana hin beekne illee dhufee fooloo godhachuu qaba hundi keessan iyyuu fooloo godhadhaa jabaadhaati sheer godhaa nama hundatti sheer godhaa kanuma ittimi taaptaabiin illee baariyaalii ol ka'uu qaba. Taaptaabiin deemaa irraa bas gaabeer warri faaxee sheerii irraanfataa jirtu malee Maammadoon taaptaabii dhibbaan baafte 85 gahe meerre eessa jirtu 6 tuqaashaa warri sheerii dadhabde taaptaabiin dhibbaan bahe
warri mana kanaaf haaraa taatan manni kuni mana Mubaarik qofaa miti mana Oromooti shugguxiin as jirti dooktaras jira Rediin as jira shugguxiin jijjiirrattuu deemti malee maqaa isee an keessaan qabu. An keessaan qabu warri dheengadda yeroo dooktora gaafatu dhageessan an keessaan qabu. Ani keessaan qabu dooktora jedhe Abdurrahman thank you galatooma alfaadha warri taaptaabii baafta warri sheereessa jirtu manni mana keessanii Abdurrahman akkanala maashaallah jedha baga gammadde jedha manni Oromoo kun gana miliyoona tokko miti lamaan geenya. Miliyoona tokko mini lamaan geenya irra sheerii nan qaanessinaa ka uummata keenya irra diinas gubbaa jira qaamaan achi jira seenaanas jirti akkana gaayaa ijoollee har'a anillee kaayiroon jira har'a narra laalina warri biyya keessa jirattan har'a kaayiroon jira anillee xinnoo fataa jechaa jira har'aaf warra kaayiroonaan jettu ibsaa galatoomi rammee malkaa billa aleekum Lola is coming in the house jechaa jiru Lolaan Abdurrahman Topwani Abdi Oro Allah Abdi ko thank you Jamal thank you Ramme Malka kabajama thank you ilfaadhu sharing keessan torba warri taabtaabiillee dhibbaan baaftan billa aleekum Ramme Malka Lola jettanii sin beettanii kuno mana dhufe manni miliyoona galee anattamina nafa jedhee anallee sponsor godhanii kaayirootti na yaamaniiru warri kaayiroo dhaquu kiyyatti gammaddan baga gammaddanii sabboona thank you sharing keessan torba era warri sheerii dadhabdanii era warri sheerii maal taatanii meebas gaabeer taaptaabiin qaxxale Abdurrahman warri haaraa taatan manni kunni manni inni guddaan mana mubee isa nuti miliyoonaan geenye mana mubee qofaa miti mana Oromoo hundaati mana qabaja xiqqaan itti guddatu thank you Saalaa Qaasim thank you mana Oromoon xiqqaan itti guddatu guddaan itti jabeeffamu rakkataan itti gargaaramu mana gammachuu keenyatti thank you Abdurrahman congratulations baga gammaddanii baga gammanne hundi keenya inni 300 gaafatee nu miliyoona hawwiin keenya galma ga'ee tolaa yaadi akka tolaa argattutti jedha Oromooni tolaa yaanne yaadi keenya galma ga'ee firoollee galateeffachuun dadhabina isin garuu sheerii fi taaptaabii dadhabaa jirtu beekaanni kun isa makiina qayyarate moo bas ga'e leeba beekaasa leebaadha kun dafa torba tuqaaf wanti yaako thank you galatomi fayyee is coming fayyee is in the house fayyiftuu is in the house ummata keenya ummata jaalala ummata kabajama manni mubee abbaan miliyoonaa hojiitti seenameera baga gammaddanii baga gammanne asuma wal qabanne Abdurrahman kiyya maal jechaa jirta okay ummata keenya eeyotu minuuti kaafate Darri guddi nyaanne haga mubeen dhufu onne gubbara live goolii kana inni ulee cakkaane push godha shee minu qabsiisina wallahi shee nama dhageessaniitti onne kana push godha bannaadha gammachuu godha keessanii gammadaafi ayinatis minoo baani thank you Dr. Ergaa dabarsaniiru isa nyaanne yoo akkatti bakka buufnuun qabnu onnee kan ta'eef hunduu akka hirmaatuu fi dafaa keessa bubuusaa onneetti kennaa onnee isa dhugaa immoo faaxee wayyoo jiraatan barsiisaadhaa kennaa jechaa jira Dr. keenya nu yaada Adama VIP starting billa aleekum Adama VIP starting Allah eda anuma gubbaa jira bas gaabe era sheerii kana kudhaniin gaha anti innante redine har'a akkanitti bareeda argitanii diggisi Allah buskutii ta'e wallahi ay faate biyyoon isin nyaatte dafaa sheerii arajjaatu qaatorba ay sheerii kana maal goonu jool doktora keessan osoo laaltanii calliftanii teettumu kudhaniin geessan doktora laala doktorri dubbatan achi qabaan beekanii yeroo baay'ee gastii gubbaarratti wal argineera doktorri wajjin abbaatti cabsaati maqaan isaanii ana biratti abbaatti cabsaa jedhaniirutti cabsaa gawaan geessan amma onnee kana itti roobsaa sheerii keessan itti roobsaa taaptaabiin 200 geenye attami sheerinii 10,000 gahuu jedhadhabe how could it be ingiliffaan jechuudha Allah Oromoo ko 7.8 irra jirtu mee eeshi kumsaa thank you Ahmad Umar galatoom
amma warra sheerii duwwaa maqaa yaami galateeffadha billa aleekum eeshi kumsaa fufaa galatoomi kumsaa koo galatoomi meerre kan biraan eenyu na mul'atama kunoo walii gahanii sin dhagahaa jiru wal gahanii sin dhagahaa jiru bilbila isaan bira jiruun warra sheerii mallattoo xiyyaatiin natti mul'atu qofaa maqaa yaammadha Oromiyaa thank you Oromiyaa ko thank you lakkoofsi qashtii arsii galatoomi yaa annase galatoomi raadiyaa Adam Jula thank you obse galatoomi Abdii Kadir Oro thank you ilaa kuno ay qaxaleewwan ko Aashaa Abdallah qaxalee billa aleekum Nayimu Misbaa galatoomi haadhokum Nayimu kiyya galatoomi meerre kan biraa eenyu natti mul'ata lammeessaa ilma walloo Allah maqaa ajaa'ibaa Naif Shamsaa meerre kan biraan eeshi Jaafar torba jaha lama billa aleekum Joosii Fiqir Allah akkana laa Fiqir jaalala keessan arsii biyya koo kumsaa fufaa meerre eenyu faatitti jira jenni